मैं afaan kee jiiban. Ufuu jedhama waliin maayikaatoo jedhee hin ta'u jedhee hoo ilaandii kana. wajjin hin jiraattu taana amman deemee akkan jaalallee kee turee fi akkan baay'ee si jaalladhu. Yooyaa akkam jirtu firoonni koo hundi viidiyoo biraan walitti deebinee jirra. Viidiyoo ajaa'iba walitti isinii qabamee dhufee jira. Fuula kanaaf yookiin chaanala kanaaf haaraa yoo taatan chaanala kana subscribe godha. Siif salphaadha. Birrii si gaafachaa jiru. Quba kee fayyadamii subscribe godhi. Viidiyoo kana immoo like godhi. Gara viidiyoo keenyaa deemna. Let's go! Gurbaa isa aarii irraa qabdu sanaaf jaarsummaa deemtee yeroo aarii kee keessaa dubbatattu. Hoggayyoo ababaatti ergitee sa'aatii itti mi'a biru. Dubartii dalayitus. Ergitee tuma sa'aatii itti mi'a biru. Akkuma sarichaa mataan naannoo isin dubartii keessa. Tanatti ol jibba namni keenya. Dubartii akkuma takka. Dargaggeessa taatee jireenya kee jijjiiruu barbaadde yoo ta'e garaagarummaa leencaaf adurree gidduu jiru beekuu qabdu. Leenci guddaadha adurreen immoo xinnoo tokko. Thank you millionaire. Thank you. Lamman isaanii waan guddaa wayinatti fakkaataa turan. Alguffaa. Miliyeeneer gorsa keessa fudhanne. Namni tokko gaafa ati duuti taaziyaa yoo sitti hin dhufin gaafa inni duuti taaziyaa hin dhayin Indoqon. maaliif hin dhayine Indoq. akkamitti hin dhayi Akkamitti hin dhayne kan nan du'e natti hin dhufne akkamittiin itti dhaqa. yoo an du'e ati natti hin dhuftu immoo Sitti hin dhufu nama dhiigisoo baase ananoo baase jira bara. Dhiigaa fi aannan keessaa miti saayiba yaan deebi'eetu wajjin jiraadhu nama kanattu hin dhufin. Indoqon. Ganaahu deebi'ee wajjin jiraadhu. boo ati immoo anatti hin dhuftu ummati Hin dhufu. saayoo hayyaa ummati boo haa qabu sanyi hin dhaqeen Abadii. daawwattoota amma jirtan boo nama dhiigas yoo baase ananoo baase jiraame saniifuu gaafa duute nin dhufa gaafa nan dhufu baate tati gaafa ati duute yoo nan dhufu baadillee gaafa nan du'e dhuftaati dhufee Gaafa ati duutu ana dhufa malee inni du'e hin dhufu silaas. Ana amma akka kiyyatti na dhufa. Kanaafuu gaa aduu hin hafu duraan sodaatiin haawwata. Maatiin kee immoo baay'ee namatti tolu. Baay'ee namatti tolu miti. Dhugaa baay'ee. Maal maatii dinqiin qaba. Leetii Si wajjin wal baruu isaaniitti immoo al tokko si barbaadeen ture. Kun shiliin gaddaadha miti. uffata qonnaa fidde fakkaata deemina harkaa fudha. Uffata maalii waayyoo harkan jiru? Na barbaadee ta'a. Nan dhufa. Daqiiqaa mala maasubsiiseen dhufa. Asumatti ni eegi. Oo maal jettee? Si yaadeen. Iyyuu si yaadee raamne gadda bilbila kennaa kenne nannaa kennuu diddeet immoo. Leetii yoom deemtaa? Maal kun bakka maatii wajjin wal ishee babbarsiiseera. Deemuuf dhammaa guyyaa 2-3 booddeen deemna. Anaan na dhiistee moo? Na dhiistee moo maal si dhiisee waggaa 5 deemeen ture miti. Leetii anaaf xiqqootu waan tokko walitti hin balleessinidha. Deebi'ee nan dhufaa jabaadhu ansii jiraan an jettee deemtee. Inni kan ijoollummaa ture. Yoo ta'e leetii kun jaalalli ijoollummaa akkasuma waan qaldiisti fakkaata. Isuma dhugumaa keessaa jirtaati. Eeyyee dhugaa kuudha leetii. Hoo ani koma bakka maatii barsiisee dhufe mamma bakka wal fuudhuuf dha. Leetii na dhageessa miti. Na wajjin hin jiraattu taana amman deemee akkan jaalallee kee turee fi akkan baay'ee si jaalladhutti. Isheetti akka ittimtu sin barbaachisu guyyaa adda biraa sun bilbila koo qabadhu. Kan keenatti mi duwwaa 9. Duwwaa 8. Tole si bilbilee nanaa sun isheetti garuu haasaa tokko akkanaa sun. Hin barbaadu biyya adda biraadhaan fideenii dhufe gaddisiisuun hin barbaadu. Kanatti namtu naamma dhukaa. Deemamma. Sin jaalladha ishii. Maala suftu sin amma kana? Maalii mucaan wajjin guddaan? Eenyudha isheenii? Garaagarummaan leencaa adurree gidduu jiru baruudhaaf isinii galleessiniif. Dargaggeessa taatee jireenya kee jijjiiruu barbaadde yoo ta'e garaagarummaa leencaaf adurree gidduu jiru beekuu qabdu. Bakka dargaggeessi keenya duroomuu barbaada si galee. Kanaaf diyaasporaa barbaada. Si galee alaa dhuftisee ati biyya geessarta jechuusaa. Garuu dhugaa hin hojjetu. Hin dandeessu dhugaa baay'ee. Aboo gurbaan sumarkate. Mee afaan kee jiiban. Sumarkate. Ay garuu bakka amuuritti hojjetu kaadarii keessa baate. እንጸልያለን። እሺ ሰይጣን ገንዘበኮ ባራካ ዶዊቴ አሜን ገንዘበኮ በትንትን ጎቱ የናት ይበተን አሜን ሰይጣን ገንዘበኮ ተቀብለ ይሄን ከኪሴ ወስደ ቾፕ ማሞኒ እምትል ሰይጣን ፍታኝ በቃ ፍታ ተጫቢን ጨብዳ ሊቃቃኝ ሂርከዝ እንደ አሜን ሲቃኝ አሜን
የት ነው የሚገባው? Alfeenna nuyi. Ismaan qodus. Anis itti fufee kadhachuu nan barbaada. Galaa seexana laggaadhaan birrii hin qabnu laata. Kiu jechuu shaaru paartii. Kiyya firaakshii liji. Shaaru. Hirriba koodhaan hirriba akkan kee waan isaan beeku akka shaaru goo hin beeku barbaada. Meeti baskaayinaan jedhe geessikoo. Mee of ilaali waan fakkaatu sandalii fal'aana lilmoo shaaruu osoo hin taanetti baaruu hidhayyuu akka shaaruu ta'uu barbaada. Ispoortii hojjedhu nan jedhe anis yeruchumaa keenya. Ispoortii hojjechuun qaba. Maal kun jedheen kun odaamtee dhufee tokko 10 50 ta'uun jedhu abbittiin hirribaa kaatee dhufte kibdatii kaastaa jette calliseen hojjechuutti dhufee abbittiinis nan kaasa jettee isa guddaa fudhate utuu tokkoon kaasiin sagalee kana dhageessiste dhufuu jedhama warri hin beekne kaatoo jedhe hin ta'u jedhe hoo ilaandii kana cimaa jedhe qadaaddii isaa si wayyaa kun cimuu danda'a jedhe ishi jettee isheenis ittiin kennee abaa caadaa jettee abaa caadaan jechuudha zaa jettee gidduutti kellaan rukutamee namatu dhufee dhaqee dhagaa xinnoo darbatu deemna qibaniin jedhee anis itti dhufee tokko 2 3 utuun jedhu gidduutti sagalee gurguddaa abbittiin fiigannaa ta'e dhufte maal jedhee cirfaa fudhatte kun dubbiidhaaf ta'uu qaban jedhe amma gaa kiu jechuun Shaarukaan. eessatti fiidda nan ilaalii wanta isaan baatanii jiran maastii wallahi jedheenii afaan isaanii nageenyi sirratti lafa dhachuudha. Egaa nanna'ee maaliidhaan jedhee uffadhu qorrisiidhaan jedhanii rakkoon qabaree kunoo akkasii uffadhee tananii maal inni isin harkatti baattan fidimee abbuyyeen jedhe ergasii natti laatee kunuudha suuraa adagamaa waatti efootoo. Suurichi sin bareeda. Suuricha mormaan jiru garuu viidiyoocha baay'ee jaalladheera akka kootti baay'ee jaalladheera. Handhuurri lafaa eessatti argamtu? Handhuurri lafaa Oromiyaa. Oromiyaa. Oromiyaatti argamti? Oromiyaa irratti argamu. Ishi. Handhuurri yoo Oromiyaa ta'e bobaansi yoo? Bobaan akka Oromiyaa. Waan lafaa? Bobaan lafaa asirratti himta. Itoophiyaa miti. Alaayi. Biyya alaadhaa? Biyya alaarraa dhufe. Arraa ofii unumaan of qaba malee golf ofii qaba malee fi hin ta'u beektaa. Yaada laale. Jaalleen keessan dargaggeessitee osoo umrii 20 keessa jirutu jaara miliyoona harkatoo barbaadan. Kun nuti jireenya nu qaalee faashina fakkeessinee qofa hojjetaa kaannee jireenya shawwataa jirra. Yes bro. Nuti bara kophee 4,500 bitachuu dadhabnee siliipara uffannee muudii fakkeessinee jireenya shawwataa jirra. Sister na dhaggeeffadhu. Abbaan kee umrii 60 miila qullaa lafa deema. Haati tee quraan gurgurte obboleessi kee listiroo fi labaa juudha dalaga. Yaada laale. Isin amma dhugaa jirte baruu ni feetaniimi. Isin qofaa miti nutu dhalaa tujjaara maallaqa qabdu jaalanna dhalaa tujjaara maallaqa qabdu barbaadu jirrasi. Wajjiftee jirti takka achaadha. Muudii fakkeessinee deemnu kiitoon kee yalee citaa dhala. Si galee. Kanaaf nus ni rumnaa jechuudha. Egaa viidiyoon irraaf qabadhe dhufee kan hanga daawwatan ture. Hanga viidiyoo biraan immoo walitti deebinutti immoo peace out.